Ilmi namaa gadachii kanarra jiru wantoota isa barbaachisan hedduutu jira. San keessaa tokko gammachuudha. Gammachuu argachuudhaaf wanti namni hin goone hin jiru. Kan ganama bahee dalagaa oolee galu kaayyoon isaa gammachuu argachuudhaaf, inni bultii ijaaratus waahila jireenyaa faana ta'ee gammachuu qoodachuudhaaf. Gama hundaan gammachuun galma ilma namaati. Warroonni gammachuun dachii kanarratti qofa argama jedhanii yaadan waan danda'aniin dachii tana tan gammachuu godhuuf hedduu yaalaa jiru. Kanaaf gammachuun akkamitti argama kan jedhu qoratanii furmaata garaagaraa kaayaniiru. Gammachuun ilma namaa jalqaba wantoota bu'uuraa argachuu irratti kan rarra'e akka ta'e namuu waliif gala. Namni baadiyaa teeknooloojiin takka seenee hin beekne keessa jiraatu wanti barbaadu waa sadii yookaan waa lama. Sunis wantoota bu'uuraa ilma namaa barbaachisanidha. Soorata, qubsumaa fi mana. Namoonni baadiyaa keessa jiraatan wantoota kanneen sadan argannaan gammachuun isaanii daangaa hin qabu. Haa ta'u malee namni magaalaa fi teeknooloojiitti dhiyaatee jiraatu gammachuun isaa faallaa kanaati. Wantoota bu'uuraa yoo argate tacaaltuuf booyuu jalqaba. Namni maallaqa qabu maallaqa itti dabalachuu qofa fedha. Wanti xiqqoo yoo keessaa hir'atte ni dallana. Ollaan kiyya na caale jechuudhaan of dhiphisa. Gammachuu kan argatu yoo ollaa fi hiriyoota isaa caale qofa akka ta'e of amansiisee jira. Mana qabaachuu osoo hin taane mana namaa caalu qabaachuutu isa gammachiisa. Makiinaa gaarii qabaachuu osoo hin taane makiinaa addaa kan naannoo san hin jirre qabaachuudhaan gammada. Gabaabumatti gammachuun isaa gammachuu wal bira qabaa ta'ee jira. Akka qorannoon tokko mul'isutti namni namoota naannoo isaa jiran caalaa maallaqa qabu ofitti amanamummaan isaa guddaadha. Akkasumas gammadaa namaati. Faallaa kanaatiin warri hawaasa qabaataa keessa jiraataa waa xiqqoo qabu hawaasa jiru keessaa warra cinqaan guutameedha. Kanaafuu maallaqa qabaachuun qofti gahaa miti. Qabeenya nama biraa caalu qabaachuu qabda. Gammachuun ilma namaa kan argamu qabeenya namootaa wal bira qabuudhaan kan madaalamu yoo ta'e, addunyaa guddataa jirtu tana keessaa heddumminaan gadda malee gammachuun hin jiru kan jedhu fudhachuudhaaf dirqamna. Cinqaa fi dararaan yaadaa fi yaaddoon hundi guddina addunyaa kanaatirraa madda. Akkamitti? Dhugaa tana hubachuudhaaf garaagarummaa qabeenyaa itti fufiinsaan addunyaa guutuu keessatti dabalaa jiru ilaaluun gahaadha. Qabeenya addunyaa tana keessa jiru keessaa 50% kan ta'u kan dhuunfate ummata 100 qofa ta'uudha. Sababa kanaaf garaagarummaan dureessaa fi hiyyeessa jidduu jiru seenaa addunyaa keessatti haala argamee hin beekneen haalaan bal'ataa deemaa jira. Gammachuun ilma namaa namoota naannoo kee jiran caalaa hagam qabda kan jedhu irratti rarra'a taanaan dureessi fagaataa hiyyeessi gadi deemaa waan jiruuf gammachuu fi raahaanis dachirraa godaanaa jira jechuudha. Miidiyaaleen gurguddaa fi warri sooshaal miidiyaatis madaa hiyyeessaa kanatti muka suuqaa dhibee itti hammeessu. Wanti isaan dhiyeessan jireenya warra dureeyyiiti. Namni qabeenya qabu haala kamiin mana isaa keessatti gammachuudhaan akka jiraataa jiru gadi fageenyaan keessa gadi bu'anii nu daawwachiisu. Mana dureessaa seenanii firaasha inni irra rafu nutti garsiisu. Uffata dureessi walitti tuulee bira taa'uun garaa hiyyeessaa madeessu. Kanaafuu namoota dachii kanarra jiran keessaa 99% kanneen ta'an qabeenyaan warra sanii gadi waan ta'aniif cinqaan isaanii dabalaatuma deema. Namoonni biyyoota guddataa jiran keessa jiraatan jechuunis namoonni Afrikaa fi Eeshiyaa keessa jiran qabeenyi isaanii waggoota dabran keessatti dabalaa jira. Namoonni duroomaa jiranis hedduudha. Haa ta'u malee qabeenyi isaanii guddataa jiraatus gammachuun isaanii akka durii irra gadi bu'aa jira. Akkamitti namni duroome gammachuu dhaba jechuu dandeettan? Sababni isaatis namoonni kunniin akka naannoo isaaniitti dureessa ta'anis akka addunyaatti akka hiyyeessaatti of lakkaa'u. Maaliif? Guddina isaanii kan warra lixaatii yoo wal bira qaban isaan hiyyeessa ta'anii argaman. Sirni kolonii amma dura turee fi ilaalchi kaapitaalizimii biyyoota muslimaa keessatti diriirfamee biyyoota kanniin haalaan guddisee jira. Gama qabeenyaatiin biyyoonni kunniin waan amma dura turan irraa jijjiirama guddaa qaban. Seenaa isaanii keessatti waan takka amma dura arganii hin beekne arganii jiran. Haa ta'u malee akka waliigalaatti hawaasni bal'aan biyyoota kanniinii fi biyyoota guddataa jiran keessa jiraatu har'as hiyyeessa. Har'as gammachuu hin qabu. Warri lixaa qabeenya isaa haala ajaa'ibaatiin guddisaa jira. Dhiibbaa sirna koloniitiin ta'uufiitii fagaatee jira. Warra kaawwan garuuf jalatti qabee sukkuumaa turee jira. Sababa kanaaf jecha garaagarummaan biyyoota lixaa fi biyyoota guddinarra jiran jidduu jiru haalaan bal'ataa jira. Ammas taatu garaagarummaan kun ka dur caalaa babal'ataatuma jira. Kanaaf jecha warri biyyoota guddataa jiran keessa jiru abdii wahii argaa jiraatus warra kaaniin uf madaala waan ta'eef gammachuu hin qabu. Cinqaa fi gaddaan jiraatuudhaaf dirqame. Warri biyya lixaa keessa jiru warra kaan irraa fagaatee deemee akka jiru waan beekuuf gammachuudhaan burraaqa. Garaagarummaan qabeenyaa warra lixaa fi warra kaan jidduu jiru akkaan guddaadha. Eeyyen haala nama sodaachisuun haalaan walirraa fagaateera.
biyyoonni guddataa jiran hoo badhaadhanii akka warra lixaa sanitti sadarkaa guddaa irra gahuu danda'anii sirni diinagdee addunyaa irra jiru ilmi namaa akka walqixxaayuuf iddoo dorgommii bilisaa fi haqaa qopheessaa deebisaan gaafii kanniinii abadan kan jedhuudha. Sirni diinagdee kaapitaalistii dachii kana irratti diriirfame kan namoota hunda duroomsuudhaaf bocamee miti. Garaagarummaan warra 100 fi 99 jidduu jiru akkuma lakkoofsi walirraa fagoo akkaan fagoodha. Biyyoonni guddataa jiran hojjetanii dagaaguu ni danda'u. Haa ta'u malee guddatanii uummata warra lixaatiin qixxaayuudhaaf muujizaa isaan barbaachisa. Sirni akka addunyaatti diriiree jiru hiyyeessa sirritti kan hiyyoomsuu fi dureessa haalaan kan diittomsuudha. Warri lixaa qabeenya haalaan guddaa kana hunda walitti tuulee biyyoota gadi aanoo irratti ol aanee humna waraanaa fi wantoota birootiinis caalee kan argameef waan qaroomateefii miti. Akkasumas akka biyyoonni guddina irra jiran godhan kanatti suuta waan hojjeteefii miti. Shira hamaa kaan hiyyoomsee kaan duroomsutu xaxame. Sirna diinagdee addaa kan biyyoonni biroo dhufanii warra lixaa bira hin dhaqqabne taasisutu bocame. Warraaqsi teeknoolojii warra lixaa biratti waan jalqabeef warri lixaa kun dursee qabeenya hedduu walitti guuruu danda'ee jira. Qabeenya kanatti fayyadamuudhaan warri lixaa qorannoo hedduu taasise. Warra kaan caalaa qabeenya guddaa dhangalaasanii waan hojjetaniif argannoowwan haarawaa garaagaraa hedduu maddisiisuu danda'an. Elektirikii, makiinaa, baabura, xayyaaraa fi maashinoonni hedduun biyyoota lixaa keessatti hedduminaan oomishaman. Waan sanitti fayyadamuudhaan meeshaa gurguddaa waan jajjabaa ittiin hojjetuu danda'an hedduu tolfatan. Oomishaalee garaagaraa kan biyyoonni biroo waggaa 100 keessatti hojjechuu hin dandeenye hedduu kuufatan. Biyyoonni kuuwwan ammoo qabeenya waan hin qabneef qorannoo gaggeessuu hin danda'an. Kanaafuu wanti haarawaa isaan dalagan hin jiru. Meeshaa xixiqqoo kan warri lixaa jibbee ofirraa darbee fi teeknooloojiiwwan xixiqqoo fayyadamuudhaaf dirqaman. Gorsaa fi muuxannoo warri lixaa qoodu qofatti fayyadamaa jiraatan. Warroonni lixaa meeshaawwan gurguddaa akka rookeettaa hojjetan. Wantoota akka kompiitaraa fi akka addunyaatti haalaan barbaadaman kan maallaqa guddatti gurguramu oomishan. Kanaafuu maallaqa guddaa ittiin argatan. Maallaqa guddaa argatan san ammoo ammas qorannoo dabalataa irratti oolchan. Waan qoratanii argataniin waan guddaa dalagan. Ammas qabeenya guddaa tuulatan. Argannoon haarofnis dabalaatuma deema. Kanaafuu marsaan guddina isaanii guddaadhuma ta'ee tura. Biyyoonni guddina irra jiran ammoo meeshaawwan xixiqqoo kan teeknoolojii hedduus hin barbaachisne kan akka addunyaattis hedduu hin barbaadamne oomishan. Kanaafuu maallaqni isaan itti gurguran xiqqaadha. Waan soorataa fi uffataa bira hin taru. Kanaafuu borus iftaanis waggaa 10 har'aatis meeshuma san dalagaa jiraatu. Biyyi waggaa 50 dura buna gurguraa jiraataa turte har'as bunaan jiraataa jirti. Sirni kaapitaalistii addunyaa irratti diriirfames if duras buna gurguraa akka jiraattu qofa dallaa itti ijaaree hudhee qabeera. Maqaa gargaarsaatiin biyya akkanaatiif wanti kennamu meeshaa buna ittiin oomishanidha. Meeshaa oomishtummaa bunaa dabaluudha. Isaan maallaqa guddaan meeshaa guddaa hojjetaa warra guddataa jiranitti maallaqa guddaan gurguran. Biyyoonni guddina irra jiran ammoo maallaqa xiqqaan waan xiqqaa oomishaa maallaqa xiqqaan warra maallaqa guddaa qabutti gurguran. Garaagarummaa sirnaa akka addunyaatti diriiree jiru kanatu akka biyyoonni gadi aanoon guddatanii warra kaan hin dhaqqabne taasise. Namni karameellaa gurguruu fi makiinaa gurguruu yoomillee wal hin dhaqqabu. Sirni diinagdee ammayyaawaa jedhamee biyyoota addunyaatiif bocamee jiru biyyoota sadarkaa gadii irra jiraniif dhibdee yoomillee isaan irraa hin buqqaane ta'ee isaan waraanaa jira. Umrii isaanii guutuu akka of tuffatan godhee sammuu isaanii doomsee jira. Ilmi namaa gaafa uumaa isaatiin uumamu bilisaan rakkoo fi gadadoodhaan maletti akka jiraatuuf uumame. Haa ta'u malee teeknooloojiin haarofni bara baraan oomishamu akka nuti bilisa taanee jiraannuuf yaadamee oomishamus gabra isaa nu godhachuutti jira. Akka nuti umrii keenya guutuu gabra teeknoolojii taanu barbaadama. Akka yeroo maraa dawaa liqimsaa jiraatnu barbaadan. Kanaafuu jijjiirama argatuun hedduu ulfaata. Kaayyoon isaanii ka'eef duraatis ilma namaa dalagaa irraa bilisoomsanii gammachuun jiraachisuudha. Ilmi namaa gammachuudhaan osoo hin rakkatin waan hunda akka garaa isaatti telefoona isaatiin ajajaa akka argatu barbaadama. Kanaaf teeknoolojiin bara baraan haara'uuma. Har'aan tana waan barbaanne afaaniin qofa ajajaa argataa jirra. Qilleensa mana keenyaa qabbaneessuu fi ho'isuu yoo barbaadne sagalee keenya qofaan meeshaan ajajnu uumamee jira. Haa ta'u malee kunis gahaa miti jedhamaa jira. Ilma namaa haala uumamaa amma qaburraa gara maashiniitti jijjiiruu yaadaa jiru. Ilmi namaa maaf dadhaba? Waan barbaade akka garaa isaatti hojjechuu qaba. Yoo rafuu hin barbaanne taa'uu qaba. Kanaafuu qaama kana upgrade godhuu qabna jedhanii qorannoo garaagaraa taasisaa jiran. Haga afaaniin waan kana naaf fidi jennee ajajnu wantoonni akka chiipsii sammuu namaa keessa yoo kaayamee yaada keenyaa waan barbaannu ajajuu dandeenye hoo soorata alanfatuu fi bishaan dhuguu fi cinqamuu dhiisnee marfeedhaan waan soorata san keessa jiru of waraannee ciisnee yoo bashannanne hoo qaama keenya kana sisteema isaa ol guddisuu hoo dandeenya.
gabaabumatti qaama keenya kana gara teeknooloojiitti yoo jijjiirre hoo jedhanii socho'aa jiran. Hubadhaa wanti kun hundi gammachuu argachuudhaafi. Qaamni keenya kun jijjiirame jechuun nuti dachiirraa dhabamne jechuudha. Kanaafuu gammachuu ilma namaa kan biraatirraa argannu ni dhabna jechuudha. Gammachuu waahila jireenyaa keenya hammannee argannu dhabna. Gammachuu ilmoo dhungannee argannu dhabna. Aduu baatee seentu rooba roobee dachii jiisuu qilleensa